akkamnaaf jirtu maatii miidiyaa dirree barnoota nagaa keessanii galata waaqayyo nagaa koodhaan yoo yaad baratichi tutorialiin keenya koorsii citizen moral in the citizenship irratti akkuma tufitti jira paartii kanaan immoo chapter 4 paartii isa dhumaati jechuudha kan laallu kanaaf hamma dhumaatti akka na hordoftan akka na faana turtan affeerraa kootiidha. Egaan tutorialii keenya kan darbe keessatti waa'ee citizenship ilaalaa kan turre paartii isa dhumaarra geenye jirra kuno modes or ways of acquiring and losing citizenship dha. Jalatti immoo kan laalu yookaan maal jechuudha lammummaa akkamitti akka argannuu fi akkamitti akka dhabnu karaa kam lammummaan akka argamuu fi karaa kam immoo lammummaan akka dhabamu lose gochuu yookaan lammummaa keenya gatuu akka dandeenyu ilaallaa jechuudha. Citizenship rights has one of the rights guaranteed to individuals by the Universal Declaration of Human Rights. Akkuma isin jedhe kanaan dura Universal Declaration of Human Rights kan jedhamu kun 1948 dha. Kan inni bee achilatti maal jedha everyone has the right to nationality dha. Namni kamuu lammummaa mirga lammummaa qabaachuu qaba jedha jechuudha. Artikilii 15ffaa isaati irratti keewwata 15 irratti namni kamuu lammummaa mataasaa qabaachuu lammummaa mirga lammummaa qabaachuu qaba. And no one shall be arbitrarily deprived of his nationality. Arbitrarily jechuun akka feeteedhaan jechuudha. Yookaan immoo callisee lammummaa isaa irraa fudhachuun hin danda'amu nama kamirraayyuu. Nama kamurraayyuu lammummaa isaa akkasumatti akka feeteedhaan irraa fuudhuun hin danda'amu. Irraa fuudhuun yookaan immoo lammummaa ofii dhabuu hin danda'udha namni kamuu akkasumatti jechuudha. Karaa seera qabeessa ta'een karaa pirosiijarii mataa isaa hordofee tarii irraa fudhachuun hin danda'ama akka jechuuti. Arbitrarily garuu akkasuma calma jedhame irraa fudhata jechuudha. Kun mirgi namummaa international agreementiin kun ni dhorkaa jechuudha. Akkasuma immoo Itoophiyaan illee mallatteessiteetti waan ta'eef Universal Declaration of Human Rights mallatteessiteetti waan ta'eef akka domestic law mallatteessiteetti domesticate gooteetti waan ta'eef seera ishee yookaan heera ishee keessatti teechiftee jirti jechuudha. Itoophiyaan keessumaa keewwata 33 dubbisuu hin dandeessu heera biyyattii keewwata 33 jechuudha. Well, hence in the following section we will discuss the ways of acquiring and losing citizenship. Kanaaf kana gaditti kan laallu karaa kam akka citizenship kan lammummaa akka fudhannuuf akka dhabnudha jechuudha. Karaan jalqabaa citizenship from birth of origin jechuun birth of birth jechuun dhalootaan jechuudha. Lammummaan dhalootaan argamu jira jechuudha. Tokko lammummaan dhalootaan argamu jechuun lamadha karaa lama inni himtu jechuudha. Individuals can get citizenship status of particular state either because he or she is born in the territorial administration of that or his mother and her father are citizens of the state in question jechuudha. Lammummaan dhalootaan argamu lammummaa akkamiidha? Sababii abbaan yookaan haadhi keenya lammii biyya sanii ta'aniif lammummaa nuti argannu jechuudha. Isa kana lamatti qooduu hin dandeenya. Jussoolii fi sanguinis kan jennu. Sanguinis and jissoolii. Sanguinis jechuun maal jechuudha? Law right of blood jechuudha. Sababii dhiiga ta'eef abbaan keessa fakkeenyaaf sababii lammii Itoophiyaa ta'eef ati lammii Itoophiyaa argatta jechuudha. Jissoolii jechuun immoo bakka dhalootaa jechuudha. Birth of origin. Jissoolii jechuun right of the soil jechuudha. Mirga lafaa jechuudha. Kallattiidhaan hojjetan laatiniidha. Mirga lafaa jechuudha. Sababii Itoophiyaa keessatti dhalatteef ati lammii Itoophiyaati fakkeenyaaf. Even abbaan keessaati keessa alleenii yoo ta'an keessummoota yoo ta'an jechuudha. Just garuu pirosiijarii qabii majority gaaf guutteedha. Majority yookaan waggaa 18 jechuudha. Gaafa san yookaan diduu hin dandeessa jechuudha. Lammummaa kanaan filadhachuu hin dandeessa ofii murteeffatta jechuudha. Garuu sababii biyya tokko keessatti dhalatteef lammummaan argamu soolii jennaan. Kuni akka waliigalaatti beekama. Kan Itoophiyaa ganaa fuula duratti ilaalla. Akka kanatti jechuudha.
Kun akkuma waliigalaa addunyaa keenyatti jechuudha. Kanaaf iddoo dhalootaatiin lammummaan argamu jira walumaa gala jechuudha. Jussooliin kan inni ibsu this principle whereby an individual is permitted to obtain citizenship status of particular state because he was born in the territorial administration of that country jechuudha. Fakkeenyaaf jechuunis bulchiinsa yookaan immoo daangaa biyya sanii keessatti sababii dhalateef lammummaa argatu jechuudha namni tokko. Fakkeenyaaf akkuma isin jedhe namni tokko fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti dhalate sababii machitti dhalateef karaa maalii karaa jussoolii jechuudha. Yookaan immoo sababii biyya sanaa irratti lafa biyya sanaa irratti dhalateef lammummaa hin argatu. Jus sanguinitiin ammoo jus sanguinis kan jennuun ammoo norm where citizenship acquired claiming one's parent citizenship status jechuudha. Claim gochuu maal one's parent citizenship status. Sababii fakkeenyaaf lammiin koo haati koo tokkoof tokko ta'uu danda'a. Yookaan haadha koo yookaan abbaa koo yookaan immoo lachuu jechuudha. Sababii isaan lammii Itoophiyaa ta'aniif anis lammummaa Itoophiyaa nan argadha jechuudha. Karaa kam? Karaa jus sanguinis jechuudha. Karaa dhiigaa jechuudha. Through blood jechuudha. Right of blood mirga dhiigummaa. Karaan biraan lammummaan ittiin argamu citizenship by naturalization dha. Naturalization or citizenship by law jechuudha. Maatii miidiyaa dirree barnootaa ammas wanti naasoo kun hundi asirra dhaachuu danda'a. Garuu moojila keessarra waan jiru cover gochuuf na yaala jechuudha. Kanaaf ittiin dhiphatina baay'isaa qalbiidhaan hordofaa qofa. Kanaan lammummaan biraa ittiin argamu kan biraan egaa by naturalization. Naturalization jechuun karaa seeraa jechuudha. Seeraan lammummaa argamutu jira. Seeraan jechuudha. Seerri yookaan heerri biyya sanii lammummaa akkasii akkaataatti sii kennutu jira jechuudha. If the legal process by which foreigners become citizens of another country jechuudha. Inni kun egaa keessatti dhalattee maalitu hin taane yookaan immoo irraa dhalatteetu hin taane akka kana erga dhalattee booda jechuudha. Seera karaa seeraa ta'een kanatti argattu jechuudha. Karaa seeraan yookaan seerri kan sii kennu jechuudha. Illaa sii gaditti kan Itoophiyaa gaafa ilaallu sirriitti fasinii ta'a. Naturalizationidhaan hin kenniti waan ta'eef jechuudha. The common sub-principle of acquiring citizenship through naturalization are the following. Political caseidhaan argachuu danda'a jechuun secession, merger and subjugation sababii fakkeenyaaf walitti makameen fa'aa ta'uu danda'a. Sababii citeen secession jechuun citanii bahuu hin jira. Biyyi tokko biyya biraa ta'uu adda hiramu. Sababii immoo biyya tokko dominate gootee fa'aa ta'uu danda'a. Sababii politiksiitiin sababii garantoon application fa'aa ta'uu danda'a jechuun iyyata dhiyeeffattee jechuudha. Iyyata dhiyeeffattee fa'aa ta'uu danda'a. Marriage karaa maalii karaa gaa'elaa fa'aa ta'uu danda'a. Legitimization kan jennu karaa guddisaa jechuudha. Adoption itti dhibbatina baay'isaa tokkoon ilaalla waan ta'eef modes of jalatti ilaalla. Modes of acquiring Ethiopian citizenship jalatti jechuudha. Reentering or restoration jechuudha. Re-administration deebi'uu jechuudha. Lammummaa tokko erga dhabanii booda itti deebi'u. Kanaaf karaa kanaan egaa lammummaan argamuu hin danda'a jechuudha. Inni kun hundi seeraan jechuudha kan kennu. Kan naturalization kan jennuun. Well, amma gaa jalatti the modes of acquiring Ethiopian citizenship amma sitti sirriitti na dhaggeeffadha. Lammummaa Itoophiyaa akkamitti akka argatan sinillee sin fayyaduu danda'a jiruu guyyaa keessatti jechuudha. Yeroo jalqabaatiif heerri kun jechuudha 1930 kun waa'ee lammummaa heera kaasee. San dura homtuu hin jiru waa'ee lammummaa yookaan citizenshipidhaan wanti wal qabatu provisionii wayituu hin turre yookaan dookumentii wayituu hin turre. There wasn't officially inscribed legal document that deals with the citizenship. Wanti citizenshipidhaan yookaan lammummaadhaan dookumentii wal qabatu seerri wal qabatu hin turre jechuudha. Yoomi 1930 dura. Garuu heera kana keessatti immoo taa'ee jira jechuudha. But in 1930 Ethiopia adopted a legal document named as Ethiopian Nationality Law.
kan jedhamu. Kaan immoo heera seera lammummaa Itoophiyaa kan jedhamu jechuudha. Yeroo ammaa kana garuu bara 2013 jechuudha labsii lakkoofsa 378 bara 2003 ba'een bakka bu'ee jira jechuudha seerri kun. Itoophiyaan naashinaalitii loo seerri jedhamu kun bakka bu'ee jira jechuudha labsii kanaan. Labsii kanaan bakka bu'ee jira. Labsiin kun egaa kan inni raatifaat ta'e kan inni mirkanaa'e 2003 dha jechuudha. Mana maree bakka bu'oota uummataatiin kan mirkanaa'edha labsiin kun jechuudha. Ethiopian Nationality Proclamation number 378/230 2003 jechuudha. Labsii lammummaa labsii Ethiopian Nationality lammummaa Itoophiyaa labsii lakkoofsa 378 muraa 2003 jedhamuudhaan kan waamamu jechuudha. Labsiin kun kan inni ba'e akka heera fidirii jechuudha. Keewwata 3 irra jirurraan akkasuma keewwata 33 keewwata 6 fi keewwata 33 keewwata 6 fi 33 wal qabatee jechuudha. Itoophiyaan kanaaf lammummaa Itoophiyaa argachuun kan danda'amu akkuma isin jedhe barzii fi naachuraalaayizeeshiniidhaan karaa kana lamaaniin naaf tokkoon laalla jechuudha. Amma modes now let's discuss the modes of acquiring Ethiopian citizenship included in 2003 nationality proclamation jechuudha. Labsii 2003 ba'e kana jalatti waa'ee lammummaa laalchisee wantoota jiran laalla jechuudha. Lammummaa Itoophiyaa argachuu laalchisee wantoota jiran. Labsiin kun egaa kan inni ba'e maal irratti bees ta'eeti keewwata 6 fi keewwata 33 irratti. Heera biyyattii jechuudha. Tokkoffaan by descent Itoophiyaa lammummaa Itoophiyaa kan argatamu by descentidha. Jechuun hidda dhalootatiin jechuudha. Maalidha inni Ethiopian national inni kun jechuudha. Seerri kun Ethiopian nationality law kan jennuun kun any person born in Ethiopia or abroad whose father or mother is Ethiopian is an Ethiopian subject. Jechuun namni haati isaa yookaan abbaan isaa yookaan immoo lachuu isaanii yoo Itoophiyaa ta'an yoo lammii Itoophiyaa ta'an namni sun yookaan daa'imni sun Itoophiyaadha. Lammii Itoophiyaati jedha jechuudha. Artiklii 6 irratti immoo maal jedha heerri biyya keenya? Any person of either sex shall be an Ethiopian national where both or either parent is Ethiopian. Argitanii? Heerri 1995 yookaan heerri nama fayyadamaa jirru kun jechuudha. Akka jedhutti namni kamu any person namni kamu of either sex saala kamu jechuudha yookaan dhiira dubartii saala kamuu haa qabaatu Ethiopian nationality kan argatu yookaan lammummaa Itoophiyaa kan argatu lammummaa Itoophiyaa jedha yoo maatii isaa keessaa tokko yookaan lachuun isaanii abbaa faate jechuudha. Yookaanaati kan abbaan lammii Itoophiyaa yoo ta'an yookaan immoo lachuun isaanii lammii Itoophiyaa yoo ta'an lammummaa Itoophiyaa ni argata jechuudha. Kana jechuun ammoo maaliin argate jechuudha? Dissentii yookaan naachuraalaayizeeshiniidhaan jechuudha. Disentiidhaan argate jechuudha. Disentiidhaan yookaan barziidhaan argate jechuudha. Yookaan immoo jus saangiinis dhiigaan jechuudha. Dhiigaan argatee jenna. Kan biraan by naachuraalaayizeeshiniidha. Naachuraalaayizeeshin. Amma egaa naachuraalaayizeeshin jechuun baay'iloo jechuudha mini baay'iloo or naachuraalaayizeeshin jechuun lammummaa karaa seeraan argatu jechuudha. Artikiliin 6 muraan 2 maal jedha? Alleensi can get Ethiopian citizenship jechuun alleensi keessummoon yookaan lammiin alaa foreigners Oromoonni jechuudha. Lammii Itoophiyaa kan hin taane kana dura
lammii Itoophiyaa lammummaa Itoophiyaa argachuu hin danda'u isaan jechuun jechuudha. Garuu piroozijarii qaba jechuudha. Piroosesii qaba. Piroosesii sana tokko tokko ilaalla jechuudha. Alleenii yookaan namni alaa tokko lammummaa Itoophiyaa akkamitti akka argachuu danda'u. Inni jalqabaa egaa grant on application or registration dha. Akkuma isiniin jedhe asirratti bal'inaan barreeffamee hin jiru. Tokko tokkoon isiniif ibsuun nama yaala jechuudha. Grant on application jechuunis iyyannoo dhiyeeffachuudhaan jechuudha. Iyyannoo dhiyeeffachuudhaan lammummaa argachuu hin danda'a jechuudha namni tokko. Garuu precondition'iitu jira yookaan requirement'iitu jira. Requirement'iitu jira. Artiklii 5 jalatti taa'ee jira jechuudha. Labsii 2003 ba'e kana. Labsii makana jechuudha. Kunoo labsii kana la. Ethiopian Nationality Proclamation number 378/2003 jechuudha. Isa kana artiklii 3 irratti 5 irratti akkasuma artiklii 2 irratti artiklii 12 irratti artiklii 12 irratti requirement teessisee jira. Haaldureewwan. Haalduree tokkoffaan waggaa 18 guutuu qaba. Waggaa 18 guutuu qaba. He shall be majority. He shall attain majority age. Majority jechuun 18 guutuu qaba. Waggaa 18 guutuu qaba. Tokkoffaa jechuudha. Grant on application irra jirra still. Samboda lived in Ethiopia for at least 4 years. Ethiopia keessa waggaa yoo xiqqaate waggaa 4 jiraachuu qaba. Moojila keessatti dubbifachuu dandeessu baay'ee. Ethiopia keessa waggaa 4 jiraachuu qaba yoo xiqqaate. Kun preconditionii lammaffaadha. Haalduree sadaffaan immoo the person has sufficient and a lawful source of income. Economically self-reliant ta'uu qaba yookaan kan of danda'e ta'uu qaba namni sun. Waa lamadha ammas keessa kan jiru sufficient jechuun gahaa kan ta'e qabeenyi isaa sun isa jiraachisuuf gahaa kan ta'e lawful kan ta'e. Lawful jechuun fakkeenyaaf hateefaa karaa seeraan ala ta'een daldaleefaa kan argate ta'uu hin qabu jechuudha. Source of income maddii galii isaa sun seera qabeessa kan ta'ee fi isa jiraachisuuf gahaa kan ta'e ta'uu qabaata. Isa akkasii sana guuttachuu qaba akka haalduree sadaffaatti jechuudha. Akka haalduree arfaffaatti immoo able to communicate in at least one indigenous language spoken in Ethiopia. Afaanota Itoophiyaa keessatti haasa'aman keessaa yoo xiqqaate tokko danda'uudha qabaate. Hindiin fakkeenyaaf namichi hindii tokko yoo afaanota Itoophiyaa 80 wayii kana keessaa tokkoyyuu hin beeku ta'e hin kennamuuf jechuudha. Yoo xiqqaate afaan biyya kana keessatti dubbatamu keessaa tokko beekuu qabaata jechuudha. Kun haalduree meeqaffaa haalduree arfaffaa irra geenyee jirra. Haalduree gara 8tti kan nuti ilaallu. Haaldureewwan gara 8 jechuudha. Appilikeeshiniidhaan kan argachuudha yookaan immoo iyyata barreeffatee galfataa jechuudha. Kun amma kan ilaalaa jirru. Haaldureen inni 5ffaan ammoo has good character amala gaarii kan qabu ta'uu qabaata. Amala gaarii kan qabu eenyutu hordofa kan jedhuuf gaaffiidha garuu. Kan bira has not recorded criminal conviction jechuun kanaan dura yakkamaa kan hin taane yookaan immoo rikardii yakkaa kan hin qabne jechuudha. Yakka galmeeffame kan hin qabne ta'uu qabaata. Haalduree 7ffaan lammummaa isaa jechuudha. Dhiisuu qabaata lammummaa duraanii. Renounce gochuu qabaata yookaan release gochuu qabaata. Fakkeenyaaf Ameerikaadhaa dhufee ta'e lammummaa Ameerikaa dhiisuu qaba. Sababni isaas dual citizenship kan jennu hin jiraamin lammummaa lakkuu lammummaa lama qabaachuu hin danda'u yookaan Ameerikaatti cituu qabaata malee Itoophiyaan lammummaa lama hin kennitu walumaa galatti. Dual citizenship kan jennu jiraamin isa kana Itoophiyaan hin kennitu. Dual citizenship. Inni biraan haaldureen inni 8ffaan take the oath. Oziin yookaan kakuun galamuun jira jechuudha. Kakuun galamuun jira artiklii 12 irratti taa'ee jira asuma
labsii kanarratti jechuudha. Labsii 2003 bahe kanarratti artikilii 12 irratti artikilii yookaan keewwata isaa 12 irratti barraa'ee jira. Maal jedhaa fakkeenyaaf maqaa kiyyatti galchee isinii jedhu. Ani Oliyaad kan hin jedhamu. Oliyaad Makuriyaa kan hin jedhamu. Maqaa isaa dhahee jechuudha. Lammii amanamaa mootummaa federaalawaa dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa ta'uu koo fi heera biyyattiitiif amanamaa ta'uu koo nan mirkaneessa jedhee waadaa galuu qaba jechuudha. Kakuu yookaan waadaa galuu qaba. Kun keewwata 12ffaa labsii kanaatti irra jira jechuudha. Akka kanatti appilikeeshiniidhaan yookaan rejistireeshiniidhaan iyyata dhiyeeffate alleeniin sun namni alaa sun fooreenarii sun lammummaa Itoophiyaa argachuu hin danda'a. Weel karaan biraan lammummaa Itoophiyaa ittiin argatan meereejiidhaan. Meereejii yookaan gaa'ilaan jechuudha. Inni kunis piriikondiishinii qaba. Haaldureewwan qaba. Caluma jedhamee miti jechuudha. Kana jechuudha namni tokko fakkeenyaaf intala Itoophiyaa lammii Itoophiyaa taate fuudhuu yoo barbaade yookaan immoo intalli alaa tokko intalli hindii tokko mucaa Itoophiyaa ta'e lammii Itoophiyaa qabutti heerumte lammummaa Itoophiyaa argachuutu barbaadde jechuudha. Meereejiidhaan yookaan karaa gaa'ilaatiin akkam ta'uu qaba? Piriikondiishinii qaba. Piriikondiishinii kana immoo tokko wajjin laalla. Haaldureewwan arfan tokko kan laallu. Haaldureen inni jalqaba maatii miidiyaa dirree barnootaa gaa'elli isaanii sun akkaataa heera biyyattiitiin walii galuun gaggeeffamuu qabaata. Kun egaa haaldureewwan kunneen keewwata 6 keessatti barreeffamanii jiru. Keewwata 6 pirooklaameeshinii kana jechuudha. Keewwata 6ffaa isaa irratti barreeffamanii jiru haaldureewwan kunniin jechuudha. Jalqaba irratti sabstaantiiviin meereejii sana wal fuudhaaf heeruma sana kan heera biyyattiitiin ala ta'e ta'uu hin qabu. Kan ammoo seera maatii irratti warri seera barannu kan seera barattoonni seera maatii ilaalu hin beektu seera maatii bira geessu gana warri seera jooyin gochuu barbaadan. Gaa'elli tokko akka seera Itoophiyaatti akka heera Itoophiyaatti maal ta'uu qabu? Gaa'ela seera qabeessa kan jedhamu jechuudha. Kanaaf akka seera biyyattii akka seera Itoophiyaatti kan ta'e ta'uu qaba gaa'elli sun. Keessumaa sabstaantiiviinsaa mooraalitiidha walitti bu'uu hin qabu fakkeenyaaf. Jechuun alattis gaggeeffamee dhufuu danda'a beekaa gaa'elli sun. Fakkeenyaaf Ameerikaatti gaggeeffatanii dhufuu asitti jiraachuu danda'u wajjin. Fakkeenyaaf mucaa faranjii tokko namni Itoophiyaa Ameerikaadhaa fuudhee dhufee as biyya kana dhufanii jechuudha Itoophiyaa keessa. Ani lammummaa Itoophiyaa tan barbaadatu jette faranjiin sun jechuudha. Annaan sun gaa'elli isaanii sun fakkeenyaaf homoseksuwaalitii hin eeyyamtu beekaa biyyi keenya mini. Kanaaf jestu warri wal fuudhe sun akka mooraalitii biyya keenyaatti kan ammoo akka safuu biyya keenyaatti kan ta'e ta'uu qabaata. Kana seera maatii keessatti barattu rakkatti nama seera jooyin gootan warri kaan immoo badaa isiniif fayyadu. Kan biraan gaa'elli sun jechuudha at least waggaa 2 kan ture ta'uu qabaata. Waggaa 2. The marriage shall lapse at least for 2 years. Waggaa 2 kan ture waggaa 2 kan wajjin jiraatan ta'uu qaba jechuudha xindoonni sun. Wal fuudhanii waggaa 2 guutuu qabu yoo xiqqaate 2 fi isaa ol jechuudha. Kan biraa immoo namichi yookaan namittiin sun jechuudha. Itoophiyaa keessa yoo xiqqaate ituu lammummaa sana hin gaafatiin waggaa 4 jiraachuu qaba. Waggaa 4 jiraachuu qaba yookaan jiraachuu qabdi jechuudha. The alien jedha achirratti Ingiliffaa the alien live in Ethiopia for at least 1 year. Sorry, 1 year. Presiding the submission of the application. Waggaa tokko jiraachuu qaba jechuudha yoo xiqqaate. Jechuunis iyyata sana yookaan immoo iyyata sana barreeffatee galfachuu isaatiin dura waggaa
yoo xiqqaate waggaa tokko jiraachuu qaba biyya keessa jechuudha. Iyyata dhiyeeffachuu isaatiin dura waggaa tokko jiraachuu qaba biyya keessa jechuudha. Kan biraa the alien has to reach majority age yookaan immoo waggaa 18 jechuudha. Majority age kan jennu waggaa 18 jechuudha miniire. Yaa jechuun tarii waggaa 15 mucaa waggaa 15 fa'aa ta'uu danda'a. Daa'ummaadhaan fuudhuu barbaade fa'aa ta'e daa'ummaadhaan fuudhee fa'aa yoo ta'e mucaa Itoophiyaa sana. Kanaaf dirqama waggaa 15 guutuu qaba namichi sun jechuudha. Namichi karaa haadha manaasaa lammummaa argachuu barbaade sun yookaan immoo namittiin karaa abbaa manaa ishee lammummaa argachuu barbaade sun jechuudha lammummaa Itoophiyaa. Be morally good nama gaarii ta'uu qaba. Eenyutu to'ata nama gaarii jechuun nama akkamiidha kan jedhu immoo gaaffiidha. Dhumarra immoo akka artikilii 12 irratti kakuu sana raawwata jechuudha. Ani ekelee kan hin jedhamu lammii Itoophiyaa ta'uu koo fi heera biyyattiitiif amanamaa ta'uu yookaan amanamtuu ta'uu koo nan mirkaneessa jedhee kakuu gala akka sanatti karaa haadha manaasaa yookaan karaa abbaa manaasaa lammummaa Itoophiyaa argachuu hin danda'a jechuudha. Isinii galeera mini? Fakkeenyaaf egaa akkuma isin jedhee haati manaasaa lammii Itoophiyaa yoo taate faranjiin tokko jechuudha. As dhufee anis lammii Itoophiyaa tan argachuu barbaada yoo jedhe jechuudha. Yookaan immoo faranjiin tokko hindiin tokko mucaa Itoophiyaa heerumtee as dhufte lammummaa Itoophiyaa naa kennaa jechuu yoo barbaadde argachuu hin dandeessa jechuudha karaa abbaa manaa ishee. Garuu haaldureewwan arfan isaa guutuu qabdi jechuudha. Kan biraa cases of adoption or legitimating kan jennu jechuudha. Guddisaan jechuudha. Guddisaanis namni tokko lammummaa Itoophiyaa fudhachuu argachuu hin danda'a. Guddisaan. Even fakkeenyaaf namni tokko lammiin Itoophiyaa tokko ani fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa deemanii yeroo ammaatti gara fuulduraa waan ta'u waan hin beekneef. Lammummaa adeemnu barumsa keenyaatti mucaa alaa tokko fakkeenyaaf faranjii tokko otoo guddifadhee lammummaa Itoophiyaa ni argatti jechuudha isheen sun daa'imni sun karaa guddisaa jechuudha. Illegitimate child jechuun daa'ima guddifamte akka jechuuti garuu akkasiin jedhamu. Daa'ima abbaan fi haatiin beekamne fa'aa akka waan jechuudha. Daa'imni sun egaa sababii guddifamtee lammummaa ni argatti jechuudha. Garuu waggaa 18 gaafa guutteedha beekaa. Lammummaan kan kennamuuf waggaa 18 gaafa guutteedha jechuudha daa'imni sun. Caretakers nationality jechuun namicha lammummaa namichaa sana jechuudha. Caretaker fakkeenyaaf caretakeriin ana otoo guddifadhe gaardiyaan jechuudha guddisaa. Well citizenship by special case dha kan biraa lammummaan Itoophiyaa kan ittiin argamu. Jechuun haala addaatiin jechuudha. Haala addaatiin. Kun immoo artiklii 8 jalatti barreeffameetudha kan inni jiru. Inni kun karaan guddisaatiin kan jedhu kun artiklii 7 jalattidha kan inni barreeffamee jiru. Inni kun immoo 6tti akkuma isin jedhe marriage 6tti artiklii 6 inni kun immoo 5 fi 12. Inni biraan egaa artiklii 8 jalatti kan barreeffame special case. Special case haala addaatiin jechuudha. An alien who has made an outstanding contribution in the interest of Ethiopia may be conferred with the Ethiopian nationality by law without undergoing the precondition or requirements. Halluree yookaan immoo hallureewwan tokko malee ulaagaalee tokko malee lammummaa Itoophiyaa yerootti argatamu jira. Foreigneriin yookaan alleeniin tokko jechuudha. Akkamitti special case outstanding contribution jechuun Itoophiyaadhaaf waan guddaa tokkotu godhe namni sun. Fakkeenyaaf argannoo albuuda fa'aa otoo baasee waanuma guddaa tokkotu hojjete Itoophiyaadhaaf. Saayinsii irratti ta'uu danda'a, qonna irratti waan adda addaa irratti jechuudha. Itoophiyaadhaaf hojii oolmaa guddaa utuu oolee Itoophiyaan lammummaa laachuu dandeessu nama sanaa jechuudha. Lammummaa laachuu dandeessi garuu dual citizenship miti. Dhiisuu qaba lammummaa duraanii kan argachuufis. Hindi yoo ta'e hindummaa isaa dhiisu. Yoo inni sodhe immoo lammummaa lamaan kennituuf. Kanaaf haala adda ta'e inni kenniti jechuudha Itoophiyaan namoota hojii addaa isheef hojjetan oolmaa isheef oolan fa'aadhaaf
Lammummaa ni kenniti jechuudha. Karaan biraan lammummaan Itoophiyaa itti ergamu maatii miidiyaa dirree barnootaa re-admission to Ethiopian nationality yookaan immoo reintegration restoration kan jennu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Yoo luus godhe lammummaa isaa yoo irraa fudhatame yookaan immoo renounce erga godhee booda deebisee kan argatu jechuudha. This is a process by which a person acquires his or her lost citizenship jechuudha. Lammummaa ofii kan dhabe yoo deebisee argatu. Gana immoo namni lammummaa akkamitti dhaba kan jedhu kun fuulduratti ilaalla. Lammummaa erga dhabe deebisee in argata namni tokko. Kunis piroosesii yookaan piroozijarii mataa isaatii kan qabu achuma labsii sana jalatti taa'ee jira jechuudha. Kanaaf lammummaa Itoophiyaa karaa kanaan argatamuu danda'a. Karaan tokko iyyata dhiyeeffachuudhaan, karaan lammaffaan fuudhaaf heerumaan, karaan sadaffaan guddisaan, karaan asitti maaliif irraanfanne karaa naachuraalaayizii seeraan, dhiigaan, ispeeshaal keeziidhaan, karaan biraa immoo deebi'anii lammummaa dhaban sana deebi'anii argachuu jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 karaa kana hundaan jechuudha. Dual citizenship jechuun lammummaa lakkuu jechuudha. Lammummaa lama qabaachuu. Dual citizenship is the condition of being a citizen of two nations jechuudha. Lammummaa biyya lamaa qabaachuu jechuudha. Fakkeenyaaf kan Ameerikaa fi kan Itoophiyaa akkas jechuudha. Dual citizenship isiniif haaramini. Of course, a person may acquire more than two status which is called multiple citizenship kan jennus immoo jira. Biyyoonni lammummaa lamaa ol kennan jiru. Fakkeenyaaf USA ni kenniti natti fakkaata yoon dogoggoru baadhe. Lammummaa lamaa ol. Jechuun namni tokko lammii Ameerikaatis, lammii Hindiitis, lammii Xaaliyaanitis lammummaa sadii fa'aa qabaachuu yeroon haalli ni jira jechuudha. Fakkeenyaaf duality or multiplicity arises because of the clash among the Jews theory. Gidan Jews theory sababii achi keessatti dhalatte Jews sangiini sababii dhiigaan fi naturalizing kunniin yommuu walitti bu'an yommuu clash wal godhan ni uumama jechuudha. Multiplicity of nationality yookaan duality jechuudha. Fakkeenyaaf namnichi tokko French keessatti dhalate jedha yaada. Born to French family, maatii French ta'e Faransaay irraa dhalate jedha yaada. Maatiin isaa lammii Faransaayidha. United States daawwachuu dhaqe. Achumaan United Statesin lammummaa kenniteef. Lammii meeqa qaba jechuudha? 2 qaba jechuudha. Karaan tokko Juussooliidha. Just waanuma achi Faransaay keessatti dhalate jechuudha. And the French citizenship by Juussoolii sababii Ameerikaa daawwate yookaan Ameerikaa taa'eef. Juussangiinii immoo sababii lammii Faransaay irraa dhalate lammummaa 2 qabaatee jenna jechuudha. Fakkeenyaaf immoo a child born from mother and father of 2 different countries could acquire dual citizenship through descent jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa keessatti namni tokko namoonni lamaa wal fuudhan sun tokko lammii Hindiiti. Tokko immoo lammii Ameerikaatitu ta'e. Daa'imni sun jechuudha daa'imni isaan irraa dhalate sun lammummaan Hindiitis lammummaa Ameerikaatis fudhachuu dandeessi. Sababiin isaas warri isaanii lammummaa adda addaati waan ta'eef jechuudha warri ishee. Besides, on the one hand, the state may allow its naturalized citizens to keep their original citizenship. Walumaa gala garuu Itoophiyaan lammummaa dual citizenship kan kennine hubachuudha qabaattu. People who declared that they no longer were citizens of such a country and become naturalized in another would be claimed as citizens by original nation. Renunciation if kallattumaan gara ways of losing citizenship haasofneetu kan xumurru tutorialii keenya sa'aatiin keenya deemaa jira. Akkaataan itti lammummaa dhaban jechuudha. Lammummaan akkamitti dhabama? Lammummaan akkamitti akka dhabamu? Heera biyya keenyaa keessattis taa'ee jira jechuudha lammummaan akkamitti akka dhabamu. Jechuun namni tokko jaallatee lammummaa isaa dhiisuu danda'a. Biyyi immoo irraa fudhachuu hin dandeessi. Sababii adda addaati jechuudha. Amma asii gaditti kan laallu jechuudha. Deprivation is an involuntary. Deprivationidha tokkoffaan lammummaan kan dhabamu. Yookaan sirraa kan fudhatamu jechuudha. Deprivation jechuun sirraa fudhatamu jechuudha. Involuntary utuu hin jaallatinati sababii akka hojjetteef haa ta'uu danda'a.
arises yeroo kamidha kan inni ka'u while government authorities or court take decision to nullify an individual's citizenship jechuudha. Lammummaa keessana manni murtii sirraa fuudhuu danda'a jechuudha. Kana immoo qaamni hanga'e tokko mana murtii mootummaa jechuudha. Manni murtii yookaan mootummaan lammummaa kee sirraa fudhachuu danda'a. Sababii akka hojjetteef haa ta'uu danda'a. Sababii immoo fakkeenya lammummaa kee Itoophiyaa keessatti fakkeenyaaf lammii Itoophiyaa taatee utuu Ameerikaadha deemte fakkeenyaaf. Ameerikaa deemte lammummaa Ameerikaatu ituu fudhatte. Itoophiyaan lammummaa keessarraa fudhatte. Dippiloomatiin achi taa'u waan biraa achitti loon eeganseen kana fa'aa eegaa jechuudha. Gaafate lammummaa Itoophiyaa geeddarattu lammummaa Ameerikaa gaafaatti fudhattu Itoophiyaan immoo lammummaa ishee sirraa fudhatti. Sababiin isaas dual citizenship yookaan lammummaa lakkuu waan siif hin eeyyamamneef jechuudha. Sababii akka irraanis kan ka'e akka cimaa gaafa dalagde lammummaan sirraa fudhatamuu danda'a. Laapsiidha kan biraa or expiration kan jennu expired ta'uu danda'a jechuudha. Inni kun Itoophiyaa keessatti hin hojjetu baay'ee. Itoophiyaa keessatti hin hojjetu inni kun. Is another way of losing citizenship which is not applicable to Ethiopia. Itoophiyaa keessatti kan hojjetu mini maal jechuudha lapse jechuuni lapse of citizenship jechuuni is a mode whereby a person loses his or her citizenship because of his permanent resident or long-term residence abroad beyond the number of years permitted by the country in case jechuudha. Fakkeenya biyyoonni tokko waggaa hamma kana biyya kanaan ala baatee turtee sana lammummaan keessarraa fuudhama warri jedhan jiru. Fakkeenyaaf waggaa 5 fakkeenya beekaa waggaa 5 seerri hindii tokko fakkeenyaaf akkana jechuu danda'a. Waggaa 5 yoo hindii keessaa baatee Ameerikaa yookaan biyya kamuu yoo jiraatte waggaa 5 utuu as hin deebiin yoo jiraatte lammummaan hindii sirraa fudhatamuu danda'a siin jechuu dandeesse jechuudha. Agartee permanent residence haala itti fufaa ta'een biyya sana yoo turte jechuudha biyya deemte sana. Biyya kee gadhiiftee biyya deemte sana yoo turte hamma seerri biyyattiin eeyyamu ol yoo turte jechuudha lammummaan kee yeroo laapsi ta'u jira expired ta'utu jira jechuudha yeroon irra darbaa jechuudha. Renunciationidha kan biraan ammoo renunciationiin ammoo voluntaryidha. Voluntary ilaamma deprivation in involuntaryidha. Ati jaallatteeti miti kan sirraa fudhatamu. Renunciationiin garuu voluntary jaallattee lammummaa kee yoo dhiiftu jechuudha. Fedhiima keetiin. Universal Declaration of Human Rights inni 1948 bahee kun maal jedha? Guarantee the right of person to change his or her nationality. Nationality yookaan lammummaa kee jijjiiruu mirga akka qabdu hin dubbata jechuudha. Loss of citizenship is voluntary only if it is intended and initiated by the individual concerned jechuudha. Yoo namichuma dhimma ilaallatu namichuma sanaan yoo jalqabame initiated yoo ta'edha dhiisuun sun jechuudha. Voluntary fakkeenyaa fi lammummaa Itoophiyaa tokko voluntary dhiisuu hin dandeessa baay'isuu. Renounce gochuu hin dandeessa jechuudha. Keewwata heeraa mootummaa federaalaa Dimokiraatawaa Rippaabilika Itoophiyaa keewwata 33 muraasa sadii jalatti jaallattee lammummaa kee dhiisuu hin dandeessa si heeyyama jechuudha heerri biyya keenyaas. Kan biraan substitutionidha. Substitution yookaan jijjiirraa jechuudha. Citizenship may be lost when the original citizenship is substituted by another state jechuudha. Jechuunis keessumaa kuni biyyi yemmuu annexed taatu yemmuu weeraramtu fa'a yemmuu durii fa'a yeroo kolonii sana fa'a ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf lammummaan biyyi yemmuu biyya biraatiin bakka buutu hin jiraamin cittee fa'a ta'uu danda'a. Yemmuu substituted taate yookaan immoo biyya biraatiin yemmuu jijjiiramtu jechuudha. Where it is acquired through naturalization jechuudha. Seeraan jechuudha. Naturalization jechuudha. On the other hand, this may also take place when particular territories annexed by another state jechuudha. Yookaan immoo
territoriin tokko yommuu fudhatamtu yookaan particular territoriin tokko yommuu irraa fudhatamtu fakkeenyaaf utuu nuyi Sudaan utuu fudhanne daangaa Sudaan walakkaa isaa utuu kunne jechuudha. Utuu akkas ta'e Itoophiyaatti utuu daangaa Sudaan walakkaa isaa Itoophiyaatti as kunne daangaa haaraa jechuudha. Warri duraan Sudaanisii warri turan sun lammummaa Sudaan qabu warri turan sun Itoophiyaa ta'u jechuudha. Substitute ta'ee jira jechuudha. Akkas jechuudha. Statelessness karaan biraan lammummaan ittiin dhaban. Statelessness jechuun yoo biyya hin qabaanne jechuudha. Nama biyya hin qabne beektu nama akkamiidha. Namoonni tokko tokko jedhu namni biyya hin qabne lammummaas hin qaban jechuudha. Biyya hin qabne jechuun immoo maaliif lammummaa kan kennitu biyyaa miniire yaa lammummaa keessa membershipii jira jennee jirra, inclusionii jira jennee jirra, raayitii jira jennee irraa. Kanaaf namni tokko biyya hin qabu jechuun lammummaa hin qabu jechuudha. Statelessness is the condition of having citizenship of any country jechuudha. Lammummaa biyya kamiitu hin qabu yoo ta'e namni tokko jechuudha. And with no government from which to ask protection. Kanaaf mirga tokko hin qabu jechuudha. Mirga isin dirqamas hin qabu. Eegumsa kan isaa godhus hin qabu. Akkuma bineensaa jechuudha. Karaa irratti yoo dire eenyuyyuu mirgi namummaa isaa immoo hin eegama beeka. Mirga namummaa isaa hin eegama. According to international law, a stateless person is a person who is not considered as a national by an state under the operation of its law jechuudha. Garuu mirgi namummaa isaa biyyas qabaachuu baatu hin eegamaaf jechuudha. Kanaaf chaaptarii kun asumarratti goolabnee jirra. Chaaptarii kana keessatti waa'ee waan sadiidha kan laalle state ilaallee turre jalqaba irratti a complex relationship and interaction among individual and group jennee turre. Waa'ee government ilaallee mootummaa jechuun maal akka ta'e ilaallee jirra. Citizenship immoo kunoo paartii kanaan laallee jirra jechuudha. Kanaaf tuutoriyaalii faana aan oliyaan baratichaan ture Yuunivarsiitii Finfinneetti School of Law irraa kolleejjii seeraarra. Hamma yoonatti waan na faana turtaniif baay'een sin jaalladha. Akkas sin jaalladhu immoo kunoo waan xiqqoo tana isiniif hojjechuudhaan isin gargaaruudhaan isin argisiiseen jira. Waan na faana turtaniif ulfaadha. Ammallee miidiyaa dirree barnootaa faana warri subscribe gochuu kan daganne akkuma immoo kana telegram channelii keenya join gochuudhaan odeeffannoowwan barnootaa odeeffannoo dinqisiisoo beekumsa walii galaa maateriyaaliiwwan barnootaa achirraa argadhaa achirraa buufadha. Oliyaan baraticha immoo Facebook irratti follow godhaa addi godhaa please. Baay'een sin jaalladha dhugaa saba qashtiin nagaan naa tura baay'ee sin jaalladha. Ciao.